Yoo yaa shamaa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya jirtu baga jiraatti isiniin jecha. Turtii yeroo dheeraadhaan booda walitti deebinee jirra, wal jalaa bannee turre amma walitti deebinee jirra. Jirtu isin akkam nageenyi keessan. Akkuma kanaan dura viidiyoowwan babbareeddoo ta'an isinii qabadhee dhufee jira. Hojii keenya eegallee jirra jechaadha. Tana viidiyoo adda, viidiyoo hedduu namatti tolu, viidiyoo kilipii baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Kan biyya baqaa keessatti gadhiifamee bu'aa baay'ee meeqa keessa taree viidiyoo bareedduu takka hojjatee isin biraa gahee jira jechaadha. Artistiin jaalatamaa fi kabajamaan Isaaq Zainuu jedhama jechaadha. Yeroo ammaatti viidiyoo kana qilleensarra oolchee jira. Viidiyoon kun hedduu nama bohaarsa jechaadha. Ana mataa kiyyaa yeroo 3-4 ol laalee jira jechuudha. Viidiyoo hedduu o'aa ta'e tokkodha. Viidiyoo kana isin jaalattan jedhee abdii qaba. Viidiyoon kun bu'aa baay'ee keessa tareedha jechaadha. Jiruu biyya baqaa keessatti nama keessa jiraatu kana keessatti aartii hojjechuu fi miti hojii jireenya uummataa isaa jiraachuudhaafuu biyya kanatti kan ulfaatu jechuudha. Namni kun jaalala aartii qaba. Jaalala aartii hedduu qabaachuu isaa viidiyoo akkana bareedu hojjetee nu biraan gahee jira. Viidiyoo kana yeroo gabaabaa keessatti sa'aatii muraasa keessatti kan gadhiise jechuudha. Viidiyoon kun hedduu bareedaadha. Kilipiin isaa sirriitti hojjetamee jira. Sagalee waa hunda jechaadha. Viidiyoo kana baay'ee akka ilaaletti hedduu natti tolee, hedduu irraa gammadee jechaadha. Viidiyoo kana mee wajjumaan laalla. Isinitti tolee jedhee abdii qaba. Asumaanuu viidiyoon kun yoo isinitti tolee jedhe taate yuutuubii isaarra galtanii Zainuu Isaaq Tube jedha. Isarra galtaniitiin mucaa kana jajjabeessuu qabdan jechaadha. Viidiyoo isaa kana share gootanii fi akkasitti addunyaa gahuu fi qabdan jechuudha. Namni kun dadhabbii guddaa itti kafaleetiin viidiyoo akkana bareedu, viidiyoo hojii akkana namatti tolu kana nu biraan gahee jira jechaadha. Viidiyoo hojii kanas nus haga dandeenyuun godhuu qabna jechuudha. Kana waan ta'eef amma oduullee walitti hin guddisnu. Amma gara viidiyoo kana fakkaata. Let's go. Isaaq Zainuu Tube shan inqirfadhee jedha jechaadha mata dureen isaa. Wow. Muuziqaa o'aadha. Muuziqaa akkanatti hojjetame biyya baqaa haala ulfaataa keessatti viidiyoo akkana bareedu, akkana nama hawwatu argee hin beeku. Wow. Bakkeen inni hojjetes, bakkeen inni filatee irratti hojjete hedduu namatti tola jechaadha. Akkuma isin ilaalaa jirtan isinitti tolee abdii qaba. Viidiyoo kana share godhaati. Yani ke hona watale jitu kona didama ofidi sensumaf imma soyame jabdu karre sirba jaalalaati. Sirba hedduu namatti toludha. Akkuma isinis argartan kan jechaadha. Baay'ee kan namatti tolu jiru namatti tolu jechaadha. Isinillee isinitti tolee abdii qaba. Wow. Muuziqaa ajaa'ibaa dhugaa rabbii. Bu'aa baay'ee meeqa keessa taree viidiyoo muuziqaa akkana bareedu nu biraan gahuu isaatiif guddaa galateeffannaa. Wow. Qulqullina kaameraa, haalli shobbisaa dhibbarraa dhibba akka mataa kiyyatti. Baay'ee natti tolee jira. Baay'ee namatti tola jechaadha. Isinitti illee akka tolu abdii qaba.
wallale wale ko ya wallale si jalate wana ta'u wallale ishana bayi me kombe shariti mara me kombe ifanas bayi ariti kaba me kombe soretti sore me kombe meti dannabe me kombe hinturta more ansif kakabe 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 wow dhugaa rabbi muuziqaa hedduu o'aadha wow Zack Zeno YouTube isaa irratti gadhiise jechaadha galaa fi irra galaatii daawwadhaatii viidiyoo kana share godhaatii mucaan jajjabeessaa siin jedha jaallatamtoota kiyyaa akkuma argaa jirtan kana ka viidiyoo haala bareedaadhaan hojjetee nu biraan ga'ee jira bakkeen inni hojjetes bakkee filatamaa baay'ee itti bareedudha akkasumas kilippiin inni hojjetame akkuma isin kanaan duras ni kaase jechaadha haala miidhagaa ta'eedhaan hojjetee nu biraan ga'ee jira jechaadha እና ሾፕሳ ፊ ወንቶኒ እኒ ሾፕሳ ያረት ሾፕሳ ሩስ ጀራ እድ ፍለተማ ፈታ አዳ ፍለተማዳ ሰገሌ ወተ ድብራ ደባ ይቻዳ serba jalalati serba edu namati tolu edu nidaga jalat penjede abdi kaba soyame jabdu karre kan si chaltu wana garre linki saas jalasiniga isinis achirra gaggaltanii siniin gadhuudhanii jechaadha kanaafuu irra isin geessa share gootanii siniin mucaa kana jajjabeessaa qabdanii jechuudha Motuma onne kiyasi gote channel tinuka yomu mofau silale kufu akamata mekamata akamata mekamata akamata mekamata akamata mekamata shan inkirfadhe wow Ayee jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya viidiyoon amma daawwanne kana fakkaataa muuziqaa hedduu bareedaadha yeroo gabaabaa keessa gadhiifame guyyaa tokko kan guutamneedha erga gadhiifame jechuudha nama akkuma kudha wayiin kan daawwatame jechaadha saffisaan deemaa jira kilippii bareedduudha hojii bareedaadhaan as ba'ee jira akkuma beektan kanaan duras sirboota hedduu qabaa artii irratti nama cimaadha nama biyya keessas taa'ee waan baay'ee hojjete tokkodha jechuudha irrattis ammas biyya isaarraa erga ba'ees jechuudha muuziqaa akkana bareedduu viidiyoo akkana bareedduu tan nu biraan ga'ee jira jechuudha kanuma isiniin jedha hordoftoota kiyyaaf jaalatiyyaa share gochuudhaan nullee jabeessa ijoollee Oromoo artii dhaan faartu tanas jechuudha bira dhaabbadhaa isiniin jecha akkuma kanaan dura viidiyoowwan garaagaraatii fi akkasuma qophii garaagaraa qabadheetiin isinii dhufuudhaaf
qophii kiyya xumuree jira jechuudha. Isinis wanti isinirraa eegamu share godhaatii like godhaatii subscribe godhaatii nu qarqaaraatiin qophii keenya kana akka daawwattan abdii qaba jechaadha. Akkasumas yaada qabdanis qeeqa qabdanis koomentiidhaan nu kaa'atii nus koomentii keessan kana laalleetiniin waan sirreeffannuu fi waan itti irra jajjabeeffamnu akkasitti adda baafanneetiniin waan sirreeffannu waan irra jajjabeeffamnu immoo jechuudha. San caalaa fooyyessuudhaan dhufneetiniin isin bohaarsuudha jechaadha. Akkasuma aartii teenyas wajjin guddisuudhaaf haga dandeenyuun jechuudha. Haga dandeenyuun waliin taaneetiniin aartii afaan Oromoo kana hin guddisne jedheetiin abdii qaba. Wal qarqaaruu wal bira dhaabbachuun aadaa keenya nutti baratu jechuudha. Amma oduulee isinittiin guddisuu jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyyaa qophii kiyya kaardhaaf qopheeffadhee kanaan xumuradha. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa.